Tokkoffaarratti mixirraa maal baranna mixirraa maal baratta yoo jette tokkoffaarratti karooraan qajeelfamuu mixirraa baranna. Leading by plan isa jennu jechuudha. Karooraan qajeelfamuu. Mixiin bonarra jiraattee gannaaf karoorfatti. Ganna hojjetiisaaf haalli akka ittiin mijoofne hin beekti waan ta'eef bonarra jiraattee garuu ganna ilaaltee jechuun mixiin. Karoora jechuun gabaabumatti gaafa define goonu gaafa hiika kennuu fi addarra jiraatanii boru dhagguu jechuudha. Waggaa kanarra jiraatanii waggaa 5 irraa, waggaa 10 irraa, waggaa 15 irraa dhagguu jechuudha, hubachuu jechuudha. Mixiin bonarra jiraattee ganna dhaggite. Ganni hojiif akka ittiin tollellee beekte. Kanaafuu waan ganna guutuu isiif ta'u bona walitti qabatiisaaf karoora baafatte irratti hojjette. Kanaafuu ganna hin beeloftu, ganna hin rakkattu jechuudha. Karoorri jireenya namaa keessatti guddoo barbaachisaadha. Baay'ee waan barbaachisa. Akkas jedhu warri leadership yeroo baay'ee. If you fail to plan jedhu, if you fail to plan, you are planning to fail directly jedhu. Kana jechuun yaada isaanii karoora hin baafattu, karoora hin qabaattu ta'anii kallattii biraatiin, kallattiin afaan biraatiin kufaatiif, iyyummaaf, rakkinaaf karoorfata jirtaa jechuudha. Waan hojjettu hin beektu jechuudha. Hiyyummaaf dhabni yeroo sana immoo jechuudha. Karoora hin qabdu taanaan akka itti hojjettu hin beektu, akka itti guddantu hin beektu. Yoo san immoo akkuma kitaaba fakkeenya amma dubbifni keessatti arginetti hiyyumniif dhabni dhufanii balbala rukutanii sitti seenuu jedha. Balbala rukutanii sitti seenuu jedha. Rakkinni namoota baay'ee keessattuu biyyoota duraan hin guddanne yookaan underdeveloped jennuu fi ganaa guddachaa jiran warra developing jennu keessatti even Itoophiyaa biyya keenyallee dabalatee jiran keessatti rakkinni namoota baay'ee yoo hubannee jiraanne namni baay'een karoora hin qabu. Kan qabullee immoo karooraan hin qajeelfamu. Karooraan hin hojjetu. Karoora dhabiisarraa kan ka'e ardharra jiraatanii kaboroo arguu dhabiisarraa kan ka'e adoo hin beekin rakkoo keessa bu'ee argama. Rakkoo keessa seenee argama. Garatti deemullee hin beeku. Akka itti rakkoo san keessaa ba'ullee hin beeku. Jireenya sugaa hin qabne, jireenya boqonnaa hin qabne jiraataa jechuudha. Maaliif jennaan karoora hin qabu haa. Namni karoora qabu garuu, namni karooraan qajeelfamu garuu, namni karoora isaa sana immoo waaqatti kennate garuu nama haalaan jireenya isaa gaggeessu. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Nama jireenya sugaa jiraatu, nama jireenya boqonnaa jiraatu. Maaliif akka itti hojjetu beekaka, bakka itti foorfatu beekaka, bakka itti boqonnaa fudhatu beekaka. Waan dhufe gula hin raafamu, waan dhufe dura raafamaa hin deemu. Karoora qabaa. Karooraan gaggeeffamaa jechuudha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Kanaafuu waaqi abbaan dadaa keeti ka karooraan gara lafa kanaa si fide ati nama karoora qabu, nama karooraan qajeelfamu, nama eebbifamu, nama jireenya sugaa, nama jireenya boqonnaa qabu jiraatu, nama jireenya eebbaa jiraatu akka ta'etu sirraa barbaada. Jireenya akkasii akkati jiraattu waaqi sirraa barbaada. Kanaaf kitaaba fakkeenyaa boqonnaa isaa 16 lakkoofsa 3-9 yoo dubbifattane akkas jedha. Lakkoofsa 1 irratti akkas jedha kitaaba fakkeenyaa boqonnaa isaa 16 lakkoofsa 1-3-9 nan dubbisa akkas jedha. Namni jedha garaa isaatti yaadee in akeeka in karoorfata jechuu deebiin arrabaa garuu waaqa biraa ta'aafii jedha. Lakkoofsa irratti immoo akkas jedha. Hojiikee hundumaa waaqatti kennadhu wanti ati yaaddus fiixaan siif in ba'a jedha. 9 irratti immoo akkas jedha. Namni jedha garaa isaa keessatti yaada hin qopheessa in karoorfata Waaqayyo garuu tarkaanfii isaatti murtoo in godhaafi karaa isaa in qajeelchaafi isteeppinni deemuu qabu determiin godhaafi itti himaa jedha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Kanaafuu akkuma kutaa kana keessatti hubannu waaqis gahee mataa isaa qaba, atis gahee mataa keetii qabdaa jechuudha. Balbala rukutuun akkuma Maatiyos 7:7 irratti barreeffame balbala rukutaa isin duraa banamaa jedha. Rukutuun gahee keetii si duraa banuun gahee waaqaati. Akkuma sana immoo gara kutaa kanaatti gaafa dhufnu karoorfachuun gahee keetii tokkoffaarratti. Karoora baafachuun gahee keetii lammaffaarratti karoora sana baafattiin booda immoo karoora sana Waaqayyotti kennadha. Karoora sana Waaqayyotti kennatta. Karoora sana gaafa Waaqayyotti kennattu gara isteeppii sadaffaatti dhuftaa jechuudha. Waaqayyo immoo gaafa karoora keetii isatti kennattu isteeppii keetii gara itti deemuu qabdu direkshinii sitti agarsiisa jechuudha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Kanaafuu akeeka Waaqayyoo irraa fudhatte saniin, mul'ata Waaqayyoo irraa fudhatte saniin gara hojiitti seentaa jechuudha. Ulfinni, kabaji, guddinni isaaf haa ta'u. Anammoo Wandimmaagany jechuudha. Karoora waggaa 30 baafadhee jechuudha. Personally karoora waggaa 30 baafadhee Wandimmaagany waggaa 5 irraa eessa jira? Wandimmaagany waggaa 10 irraa eessa jira? Wandimmaagany waggaa 15 irraa eessa jira? Wandimmaagany waggaa 30 irraa eessa jira? Baafadhee PC irratti barreessee print godhee kaa'ee isa irratti immoo Waaqayyo kunooti karoorri koo ati immoo maal jetta jedhee itti kenne. Karoora koon baafadhee gahee kiyya waan ta'eef karoora sana immoo Waaqayyotti kennadhee gahee kiyya waan ta'eef sana booda Waaqayyo immoo karaan itti deemuu qabu steepii koo determinaa godha natti agarsiisa jechuudha. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Amma karaa inni na qajeelche keessa deemaa jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa kiyyaa obboleetti ta'e. Waaqi jireenya keetiif karoorfadhu sin jedha.
Ijoollee keetiif karoorfadhu siin jedha. Hojii keetiif karoorfadhu siin jedha. Tajaajila keetiif karoora qabaadhu siin jedha. Daldala keetiif, qonna keetiif, urata keetiif, barumsa keetiif karoora qabaadhu siin jedha. Karoora san immoo anatti kennadhu siin jedha. Ani immoo karoora san si eebbisa. Maqaan Waaqa ulfaatu.